Raadiyoo Simbirtuu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya guyyaa kamisaa kan isinii dhiyaatu kun qophii raadiyoo Simbirtuu marsariitii www.simbirtuu.com kan isinii darbaa jirudha. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophii kan qabnu imala qofadha. Qophiin imalaa kun kutaa lama qaba. Kutaa jalqabaa keessatti keessummaa itti affeerreedha. Keessummaan keenyi kun kanaan dura miseensa gurmuu qabsaa'otaa fi miseensota ABO turan har'a garuu miseensa adda bilisummaa Oromoo nama ta'anidha. Isaan waliin dhimmoota adda addaa kaafnee mari'anna kutaa jalqabaa keessatti. Kutaa lammaffaa irratti immoo haala yeroo irratti keessattuu immoo koraa addee warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kurnaffaasaa Maqaleetti ta'aa jiru irratti kan xiyyeeffannee kurfeeffannedha. Sirboonnis walakkaa sagantaa keenya ni jiru. Hanga xumuraatti yoo waliin turtan itti bohaartu kan jedhu abdii qabna. Sababa istuudiyoo keessaa rakkina nu quunnameen oduun irraa hin dhiyaatu. Kanaaf of kolchisiin gaafanneerra. Sirba kanaan gara qophii imalaatti dabarra. Maarree nu waliin tura. Shode malo chichika kesana dema kalan kabu Chawade ko marama kade salata machindore sidabu Shode malo shode ya gadale ke kalam bari take Chawade ko kansi ko de mal jedami na tusi bari take Shode malo sumaya dasinarada sirgana maram barbade Shawade ko magarasi kadintenge hirrapunta usingade Sigargatun belabu inde botu sitadop sagodi inde labu sitadop sagodi akka kudama murma waitate murmatti sihedati waitate murmatti sihedati lemane mutti sonsa kulfafta bake kamittanopsa kulfafta bake kamittanopsa nyatan dambe yadise anan yadake tuna hukise safu bekta hayyuste guddise Bareda adda kabda hunduusi arguuf sitti foolate kan koosi biraa yoom na boqote haga yoom jiraan dadda mee yoomi guyyaan nutti dheerate hundee miira koosi na dhuunfate suuman jaadde qidee hunda keessa mee kamiisi dhabee of jabeessa bakka yaada madee miilin deemu har'as koosuma beek borusuu si dhabees wasilaa galman taatu hogaraan si malee armattinaa si nabdeen godhe barwaan hundaatu ijji koos jalalaa forma laatu. Shode malo aduretti nolo tayate dibba mojata manate Chawade ko ashurba jalan dalate dibba mojata dalate Shode maro karamana badisasa reti dibbe daladeti Shawade ko talagaran damasa yona tokko wajintesi Shode malo kukubata balacheka dabalatu megaweko Shawade ko dukuba ko malabeka kabacham bole labekwe Sigargatun belabu
obsaa godhi Himbeela buuseettaan obsaa godhi Akka godhamaa mormaa wayitaatee mormatti si hiikadhe Wayitaatee mormatti si hiikadhe Leemmanee mudhii sonsaa Kolfaaf tapakee akkamittaan obsaa Kolfaaf tapakee akkamittaan obsaa Nyaataan dhabne yaadisee Anaan yaada keetu na huuqqisee Safuu beekta hayyuu si guddisee Bareeda addaa qabda hunduu si arguuf sitti foolate Kan koosii biraa yoom na boqote Haga yoom jiraan daddaa mee yoomii guyyaan nutti dheerate Hundee miira koosi na dhuunfate Suuman jaalleqidee hunda keessa meeqamiinsi dhabee of jabeessa Bakka yaada madee miilin deemu har'as koosuma beek borus yoomu Si dhabees wasila galmuun taatu Boqarraan si malee harmatti naamu Si nabdeen godhe barwaan hundaatu Ijji koos jaalalaa forma laatu Dhaggeeffattoota keenya keessummaa qabna haala yeroo irratti. Tole baga nagaan dhuftanii maqaa keessan mee dhaggeeffattoota keenya of nu beeksisaa. Maqaan koo Damee Booranaati. Ameerikaan jiru. Adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaan gurmuu qabsaa'otaa kan jedhu araaramuu yookaan immoo mooraa qabsoo Oromoo tokkoomsinee diina Oromoo kan ta'e mootummaa Itoophiyaa wayyaanee irratti gamtoofneetu lolla kan jedhu ibsa baasaniiru. Isin laallata wanti kun keessa jirtu isin? Sirri nu laallata miseensa gurmuu qabsaa'otaa fi miseensa ABO'ti. Waggaa lamaaf walakkaa darbee miseensa gurmuu qabsaa'otaa fi miseensota ABO ijaarreen tokkummaa kana jaarmiyaalee adda bilisummaa Oromoo addaan barba'an kana walitti fidnee tokkoomsuuf waamicha adda addaa gochaa turre. Waamicha saniinis egaa jaarmoliin gara 4 ta'an waamicha san simatanii haasofni jalqabamee waggaa lamaan dura. Maqaa isaanii nu dhahamee warri arfan kun eenyu fa'i isaan maqaa nu dhahaatti fufa. Adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii, adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa, ulfoo koree yeroo ABO kan jedhaman arfan kana waliin waggaa lamaaf walakkaa darbeef bariin taasifamaa ture. Jaarmoliin sadii adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii, adda bilisummaa Oromoo Qacaa fi koree yeroo adda bilisummaa Oromoo egaa bara darbe kana tokkoomuu isaanii yaadatamaa. Nu immoo akkasumatti egaa tokkummaa kana argamsiisuuf nunis haasaa kana marii kanatti fufnee amma yeroo kana tokkoomuuf walii gallee egaa walitti baqaa jirra jechuudha. Hoggaa mari'attan kana maalirratti mari'attanii maaltu adda akkasin baasallee hubattanii gargar baatanii kaayyoo barbaaddan galmaan isin ga'u maaltu akka isin orkellee hubattanii ammoo maal irratti walii galtanii tokko taatanii marii keessan irratti maal hubattame ijoon marii keessan irraa maal qalbeeffattanii obbo Dame? Kan adda nu baase egaa bara chaartaraatii kaasee adda bilisummaa Oromoo keessatti yaada lamatu deemaa ture. Yaadni tokko yaada Oromiyaa walaba'umsi jedhu kaayyoo ganamaa irratti hundaa'e jechuudha. Yaadni lammaffaa immoo kan Itoophiyaa dimokiraatessuu jedhutu ture. Kuni namoota hooggana keessa turaniin yaadni lammaffaa kun dhoksaadhaan jaarmiyaa keessatti deemaa turuu fi hidhata adda bilisummaa Tigraay wajjin godhatanii jaarmiyaa laamshessaa qabsoo dadhabsiisaa deemaa waan turaniif haalli sun qabsoo waan sakaalee ture. Egaa qabsoo kana fuulduratti oofuudhaa achi keessaa as baanee qabsoo kana kaayyoo irratti deebifnee oofna kan jedhu adda bahiinsi dhalate. Karaa biraa egaa hoogganni adda bilisummaa Oromoos immoo waan sana ofirraa faccisee olaantummaa seeraa kabachiisuun qabsoo karaa irratti deebisee oofuunis waan gatantaraa tureef kanuma kanatu adda nu baasee ture. San irratti qabsoofna jennee adda baanee. Ergaa adda baanees immoo addaan hiramuu wayii hin dhufe. Gaafa baanu jijjiirama jennee achi baanee turre. Jaarmiyaan jijjiiramaa kun immoo waggoota muraasa booda warri hoggansa jijjiiramaa kaayyoo adda bilisummaa irraa goranii sagantaa jijjiirre jedhanii dhaabolee Habashaa walii ta'anii Itoophiyaa dimokiraatessine gaafa jedhan innumtu immoo ABO'n jijjiiramaa kun adda ciccitee sumayyuu gaaga'ee achi keessaa baanee gurmuun qabsaa'otaa fi miseensota ABO ijaarame.
waamicha sangoonee tokkummaatti deebi'uun qofaan duwwaan fala hadda ta'e yoo sana gochuu baanne qabsoon bilisummaa Oromoo fuulduratti deemuu akka hin dandeenye waan hubanneef waamicha sangoonee gara tokkummaatti deebi'uuf kaane jechuudha. 2008 yoo yaadatu ta'e adda bilisummaa Oromoo shanee gumii irraa rarraafneerra kan jedhu jijjiiramni labsee ture. Hoogganni suni qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa galmaan gahuu hin dandeenye achi butuu hin dandeenye jedhanii ergasii immoo kaayyoon jijjiirame akkuma simman jettan kana. Ergasii immoo hundinuu caccabamee bakka hin taane gaggahame. Kanaaf yoggaa duubatti deebitanii yaadattani akka gaabbii wayii namatti dhaga'ama laata? Tarkaanfi sun gaafa 2008 fudhatamu dhuguma qabsoo san cimsuuf ture. Akkamitti wal amantu hundinuu dhuguma qabsoo sana cimsuuf kan jedhu maaliifi warruma bara sana hoogganutu har'as Itoophiyaa jedhameetu siyaasa labsanii ergasii immoo 2002 sagantaa siyaasaa Abaawoo jijjiiranii booda immoo har'as immoo deebi'anii gara Oromiyaa walabummaattis jedhanii hoggaa jijjiiramantu mul'ate. Akkamitti jijjiirama fiduudhaaf jedhanii afaan guutanii dubbachuu hin danda'ama? Akka walii galaatti miseensi keessan guutuun hoogganni keessan guutuun iyyuu obbodame bara sana. Bara sana hoggaa kaamugaa akka Oromummaatti namni hundumtuu garuma qulqulluun ka'ee qabsoo kana fuulduratti oofuuf kan jedhuun hundi keenya amanne waan sana keessa gallee sana boodas egaa kophaatti qabsoo oofna odoo hin ta'in jaarsummaan adda addaa deemaa ture. Jaarmolii lamaan walitti deebisuudha. Yaaliin adda addaa ifaajjiin adda addaa godhamee ture dhumarra gahamuuf odoo deemu hoogganni jijjiiramaa as bahee ture bara 2012 sagantaa jijjiire jedhee gaafa labsu tokkummaan suni dadhabamee addaan bahe jechuudha. Gaafas egaa kan walamantaan suni tootaalii dhabamee akkuma jirutti namni addaan faca'ee jaarmee adda addaa yoo ijaaru nus gurmuu qabsaawotaa kana as baanee labsine jechuudha. Erga gaafa gurmuu qabsaawotaa labsine as jaarmolii Oromoo kaayyoo ganamaarra jiran kan walabummaa Oromiyaati qabsaa waliin tokko taanee walitti deebinee hojjechuu nurra jira kan jedhu kaayyoon keenya duraa isa godhannee tokkummaa masala irratti hojjechuu jalqabne jechuudha. Amma asirraa hoggaamma duubatti deebitanii hubattan gaafuma jijjiiramattanii kaatan sana namni hundinuu garaa fi qalbii yaadaaf galma wal fakkaatuun wal faana hin kaane ture jettanii hubattaniittu maaliif gariin bakka biraa jirtu gariin bakka biraa jiru har'a? Dhuguma ta'a ilma namaa dhandhamanii beekanii gariin kan soburree achi keessa hin ture gariin kan kaayyoo biraa qabu kan kaayyoo diigumsaa qaburree hin ture sun egaa adeemsa keessa ifa bahee dhufe malee gaafa ganama kaamu hundumtuu afaanuma tokko dubbatee jijjiirama kana fileeti kan ka'e. Afaanuma namni dubbatuma sallaalta malee egaa ejjennoo lamaa keessa seenanii baruun hin danda'amu sanumaa walii gallee kaa'e. Sana booda garuu egaa adeemsa keessa wal bubuusuun ejjennoon adda addaa dhufuun yaadni adda addaa burquun dhufe waliruun sun dhufe jechuudha akkasitti. Mee amma gaa abaaboo faana walii galtaniittu maalirratti walii galtanii joojoo dubbii keessan akkamitti gaggeessuu fi akkamitti galmaan gahuudhaaf akkamitti masakamuudhaaf akka dhaggeeffattoota keenyaaf galuu danda'u irratti? Nuyi duraanuu kaayyoo ganamaa kana irraa deemne kaayyoo san qabaniiti kan turre akkuma qaama adda bilisummaa Oromootti of ilaalaa waan turreef gurmuu qabsaa'otaa fi miseensota abaaboo jennee of moggaafne sagantaa abaaboo fudhanneetuma ittiin hojjechaa turre heeraf seera isaa fudhanneetuma ittiin hojjechaa turre san irratti garaagarummaa hin qabnu turre waan san irratti wal falmineerree hin qabnu san irratti diddaas hin qabnu rakkinni keenya maali qabsoon dadhabee hoogganni jaarmiyaa kun diigumsa keessaa irratti hojjetamaa jiru kanarraa of baasee seera kabachiisee adeemsa qabsoo kanaa karaa kabachiisee oofuu hin dandeenye kana jibbineeti duraanis kan baane amma egaa seeratti deebi'uudha wanni hojjetamuu qabu tokko hin jira. Hoogganni amma jiru kun xiqqooshii yeroo korri sabaatti waamamee hoogganni kun liigaal ta'u darbee jira. Kana amma wanni wal falmisiisaa ture hooggana kana jijjiiruun nurra jira korri sabaa waamamuutu irra jira kan jedhu kana irratti wal falmaa turre yeroo dheeraa kan nutti fudhates kana
amma akkuma waliigaltee keenya irratti argitanitti egaa korri sabaa waamamuudha murtaa'ee jira. Korri sabaa yoo waamame immoo hoogganni kun amma seeratti deebi'a jechuudha. Hoogganaa haaraa bahaa rakkina qabsoo kana keessa jirurree korri sabaa kun sirriitti bulleessee irratti haasa'ee murtii adda addaa dabarsee seerris yoo moofa'ee jiraate yoo qabsoo kana danqee jiraate sirriitti sirreessee too'ii amma jaarmiyaa waan ta'e tokko baasa jenneetiin abdii kan godhannee too'ii tokkummaa kanas waamnee turre wanni sun amma gaa'u irratti walii gallee jirra jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kora sabaa kana waamuuf kana kaayyoon keenya duraatis kan dhiyeeffachaa turre ajandaan keenyas kanuma ture kana irratti walitti deebine jechuudha. Kora sabaa yoomii fi akkaataa kamiin akka gaggeeffamu irratti walii galtan guyyaansaa fi murtaa'eera haalli isaa? Haalli isaa murtaa'ee jira. Koreen kora sabaa qindeessituu ijaaramaa jira. Jaarmolii tokko ta'an kana keessa miseensonni baba'anii koree qindeessituu waloo tokko ijaarranne korri sabaa akka qindaa'ee waggaa tokko keessatti waamamu amma kan hojjetamaa jiru. Sanirra jirra. Egaa korri sabaa yeroo gabaabaa keessatti hin waamama jechuudha. Keessattuu inni duratti maqaa ABO fi gurmuu adda addaatiin wal waamamu hiphachaa jira. Gara waggaa lammaffaa ta'uuf deema. Adda Bilisummaa Oromoo maqaa lamaan socho'aa ture qaama ce'umsaa fi hoogganummaa shan eegumiitiin kan ture har'a ABO tokko ta'aniiru. Isa jala akka biraas immoo gurmuun biraa ture gurmuu qabsaa'otaa kan isin dabalatee waamamaa jiru tokko taataniitti dabalamtanii kanis immoo koree yeroo jedhamus tokko ta'aniiru itti dabalamtanii hundi keessanii mooraa Oromoo tokko keessatti galtaniitu jechuudha. Kan amma dhaggeeffattoota keenyaafis anaafis illee akka adda baaftan barbaadu. Booda kana gurmuun afur tokko ta'aniirra kan jedhu labsi ba'e. Achi keessa gurmuun qabsaa'otaa kan jedhu jira. Isinis gurmuu qabsaa'otaa ABO faana tokko taataniittu. Gurmuun qabsaa'otaa bakka lamatti qoodamtanii? Maaliif bakka lamatti maqaan keessa waamama? Egaa wanni kun sirriidha. Gurmuun qabsaa'otaa qoodamee jira. Gareen tokko nuyi kan amma adda bilisummaa Oromoo wajjin tokkummaa uummanni kana. Gareen tokko immoo kan jaarmoliin afur yookaan gareeleen afur walitti dhufne jedhan kana gareelee arfan kana wajjin gurmuun qabsaa'otaa akkuma koometti waliin haasa'aa ture. Gareelee sadii wajjin haasa'aa ture. Gareelee arfaffaan booda kan dhufe. Gareelee sanii wajjin tokkoomuudha. Wanni hundumtuu xumuramee bakka tokkotti egaa hoogganni wal ga'ee too'i. Waliigaltee sana haa xumuramu jedhamee gaafa hoogganni jaarmolii hundumaarraa walitti dhufu gaafii tokko irratti wal danqine. Gaafiin sun maali? Gareen jijjiirama jedhu suni gaafa achi ba'ee too'ii sagantaa adda bilisummaa Oromoo jijjiiree Habashoota wajjin Itoophiyaan Dimokiraatessa jedhu sani isa ba'ee of labsee uummata Oromootti of beeksisee ba'ee gaafa har'a immoo as deebi'ee sagantaa adda bilisummaa Oromoo 2004 fuudhee jedhu kana uummata Oromooti dursee of labsuu qaba. Sana booda tokkummaa uummachuu dandeenya. Of labsaa jedhamee gaafatti himamu gareen sun dide. Gareen sun gaafa of labsuu diduu namoonni jilla nuyi erganne keessa namni gariin waan sana fudhannee hin ba'e. Namni lama immoo achumatti hafee adeemsa sanitti fufe. Walga'iirree teenyee akka koree hojii raawwachiiftutti deebi'aa wanni kana xumurachuu qabna of keessatti odoo adda waliin qoodiin teenyee haasofne waan tokkorra ga'uu qabnaa deebi'aa jennee jara sana odootti immoo jarri sun didanii gaafa sidiidha gaafa sanbataa kanatti illee walgeenye gaafa qibxataa walga'ii hatattamaan waamanii hojii san itti fufaa jirraa nuun jedhan lakki deebi'aa sin hin jenne deebi'aati taa'a walgeenye too'ii waan kana xumurachuu qabna jenneeni kanatti illee addaan baane gaafa roobii ganama yookaan ibsa baasanii argine sun seerawaa miti nuyi jara biraa hin hafne jarri gurmuu qabsaa'otaati jedhanii citanii dhaqanii achitti galan jechuudha. Kun egaa waanuma barame Oromoo keessatti waanuma barame ta'ee asiin yoo tokkummaa uumtu achiin hin diigdaa. Kanarree egaa kan adda bilisummaa Oromoo wajjin calqabame kanarree diiguuf yaalaa turanii hin taane nuyi warri hafne kun ittuma fufnee fudhanne warra ulfoo wajjin irree akkasumatti tokkummaan adeemaa tureeyyuu
haaluma isaan hojjetan kana nama gufatee waan ta'e irra dhaabbatee jira. Waan akkasiitti uumamee addaan ba'an isaanii wajjin midhaa. Sanirratti ol dinnee addaan ba'an waan biraatii miti kanatu uumamee gabaabaa. Dhaggeeffattoota keenya obbo Damee Booranaa faana haasaa jirra. Miseensa gurmuu qabsaa'otaa biranidha. Amma immoo abaawoodha. Mee manuma keessan keessa haasofna waa'ee gurmuu qabsaa'otaa kana. Harki wayyamni garam jira? Hojii gaggeessituus haa ta'u miseensi. Gara abaawootti kan araaramtan tokkummaa Oromoo mooraa qabsaa'otaa warra dhuunfan faana moo gara dhaqee jijjiiramaa galee faana jira hoogganni harki caalaan miseensi harka caalaan illee garam jira yoo miseensi jiraate. Haalseete kun yeroo baay'ee hojii lafa jalaati. Nuyi amma biyyatti hojii lafa jalaa hojjechaa turre miseensota hedduu qabnaa. Miseensan ani beeku namni biraan beeku nuyi haala akkasiitiin hojjechaa turre nama akka walii hin gaagaane nama nan ijaaru nan ijaara nan gabaasa amalu jedheen gabaasu namni manaa nagala jira jedheen nan gabaasa sanan beekaa miseensi biraatirree akkasumatti ijaara nama hedduu of jalaa qabnaa kan beeknu isa jarri deeman sun maal akka hojjetan nu gabaasanii hin beeknu wanni beeknu hin jiru. Maal isin dhaaban qabdanii dhaabni keessan jiddu galeessummaan qabu itti gaafatamummaan qabu abbaan hoogganaa jaarmiyaa biyya keessaa biyya alaa hin jiru akkas taanaan hunduu maatii isaa ijaaree ollaa isaa ijaaree sobas ta'ee gabaasuu hin danda'a akkamitti wal to'atu ture? Hin hordofna akka hordofnu numa qabna amma waan sana sirratti ibsuun nu rakkisa. Namni akka wal hin gaagaane nuyi nama walitti hin finne biyya keessatti. Anis kanan diriirse numan qabaa namni biraatis kan diriirse hin qabaa. Namoonni akka jiran hin beekna lakkoofsi isaanii hin beekamaa. Egaa jarri suni waan ijaaranii nutti fidan hin qaban nama tokkoyyuu ijaaruu isaanii nuyi kuma hin qabnu wanni gabaasan. Akka hojii raawwachiistuutti harki caalaan garam jirama? Xiqqoo adda baane jechuu danda'ama akka hojii raawwachiistu. Amma isaan tokkummaa waamaa jiru. Tokkummaa isaan waamanii fi kan isin waamtan irraa addummaa qabaa? Tokkummaa baromtuun jibbu tokkummaa jaarmiyoota qabsaa'ota Oromoo kana homtuun jibbu of qulqulleessaa koottaa kan jedhu tokkummaadha. Of qulqulleessanii warri duraan achi ba'anii sagantaa jijjiiran suni gaafa of qulqulleessanii as deebi'an uummata Oromootti of labsanii sanirraa deebinee dhaabne bakka sanitti waan hojjenne sirriin turre yookaan uummanni Oromoo nuun fudhanne kana jedhaati as deebi'aa koottaa of qulqulleessaa jenne malee nuyi tokkummaa kana hin barbaannu hin jenne. Of qulqulleessu sanirratti rakkinni dhalate jarri san hin dubbannu jedhan. Intarviyu tokko yoo dhaggeeffatte sanuma jechaa jiru. Nuyi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabannee uummanni Oromoo hiree isaa haa murteessu jenne malee waan biraan jenne kan jedhu irratti cichanii jiru. Sanirraa amma deebi'anitti egaa akkamitti tokko ta'an. Isa 2004 sana labsiidhaan kaasan. Hooggana 2004 filatames filannoo Minisootaatti godhame irratti kaafneerraa rarraafneerraa jedhani. Har'a immoo maaliif labsii kaasuu dadhabne jedhan isaan isinitti himaniiru. Har'a maaliif akkuma 2012 barreeffamaa fi sabaa himaa irratti ifatti baafne sana ammas isa dhiisuu keenya yookaan immoo kaayyoo ganamaatti deebineerra isa jedhu sana maaliif labsuun barbaanne isiniin jedhanii hoggaa gaafattan maal isinii kennan deebii isaanii? Hin dubbatan isa himankaa. Isa himanii waan didaniif san himanii hin goonuu akkanumatti. Tole. Waraana qabdu turtanii isin jaarmiyaan akka gurmuu qabsaa'otaatti otoo addan bahiin isaa ta'u ergasiiti. Akka gurmuu qabsaa'otaatti waraana qabna jennee haasa'uu hin dandeenyu. Waraana qabaachuuf waan hedduu nama barbaachisa. Poteenshaalii waraana qabaachuu hin qabnaa ture. Ajajjoonni waraanaa kan turanii fi qondaalonni waraanaa hedduun nu bira turanii. Tole. Jara sanii dhimma itti baanee waraana ijaaruu numa dandeenyaa ture. Waraanni leejitimeesii qabu waraanuma adda bilisummaa Oromoo waboodha jennee tamannee isuma cimsinaa. Hawaasni Oromoo gariin waggaa komatamuu jira. Maaliif nama heeraaf seera abaa'oo diigee achi bahee ufitti simatee keessummeessee jala yaa'uun kuniyyuu akka hawaasaatti Oromoon bishaataa miti kan jedhu warri irratti qeeqan jiru. Isin maal jettu? Uummanni Oromoo rakkina nama qaba. Oduu uummanni Oromoo rakkina qabaachuu baate jaarmiyoonni kunuu akkanatti adda babaanii too'ee faca'anii rakkina kana nuuman ture. Uummanni Oromoo jaarmiyoota kana walitti qabee akkaawuntabiliitii yookiin gaafatamuu malan gaafateen beeku. Namni tokko dhufee too'ee Itoophiyaan Dimookiraatessa jedhee nama walitti qabee yoo haasofsiisu sarkuma rukutaa.
achis ba'ee immoo namni Oromiyaan bilisoomsa dhufee yoo asabsiisee harkuma rukutaa walii buusaa egaa kallattiin isa kam akka deeggaruyyuu walii beekuun nama rakkisa yeroo tokko. Haa ta'uuti garuu Oromoon irra jiru garri irra jireessisaa walabummaa Oromiyaa kan barbaadu qabsoo kanarree kan deeggaru horiidhaan kan deeggaru inuma jira. Oduma jiru garuu qooda fudhannaan Oromoo habbiidha. Gahaa miti. Jaarmiyaan kun grassroots organizationii qabaachuu qaba. Uummanni kun miseensatti ta'uu qaba. Uummanni biyya alaa jiru kun diinni na dararaa kan jedhu sodaan irra hin jiru garuu dhaabatti miseensa ta'ee jechuun barbaadu. Miseensatti ta'ee dirqama isaa gaafatama isaa bahaatii hooggantoonni immoo akka dirqama bahan akka gaafatama isaanii eegan akka seera eegan dhiibbaa irratti godhaatii hojjechaa jiru uummanni Oromoo. Kanatu qabsoo Oromoodhaaf fichee yaadanii qabsoon Oromoo kan dadhabaa deemuuf uummanni haala gahaa qooda fudhachaa jiru. Gaafa walgahii waamamee achi dhufee nama haasa'u farka rukutee horii buusee hin galaa. Kanumatu natti fakkaata. Kun immoo gahaa miti. Dirqama fudhatanii hojjechuun warra hoogganu irratti immoo dhiibbaa godhanii kaayyoo irratti cimanii akka hojjetan halkanii guyyaa dhiibbaa irratti gochuun barbaachisaadha. Kana amma gochuu hin dandeenyetti Oromoon bilisoomuu hin danda'u. Namni muraasni namni 100 namni 200 gurmaa'ee Oromoo 1,40,000 kana bilisummaa baasuu hin danda'u. Laaluun nurra jira. Waan ollaa keenyatti hojjetamaa ture. Uummanni Tigraay akkamitti adda bilisummaa uummata Tigraay kana deeggaraa ture. Jaartiin, beerreen, jaarsi, qeesiin, kadhataan qawwee baatee qanqala keessa kaawwatee qoraan keessa kaawwattee dubartiin hubboo keessa rasaasa naqattee karaa dabarsaatii jara kana hiraa turte. Akkasitti uummanni deeggaree ture jarri kun dhufee kan nu bulchaa jira namni. Uummanni keenya immoo itti siqee hojjechuun barbaadu. Horii darbatee yoo gale sanumatu na bilisoomsa jedhee yaada. Rakkinni karaa uummata Oromoo hin jira gahaa miti. Uummanni biyya keessa jiru amma danda'e carraaqatuma jira garuu dhiibbaan diinatti sirruma jira. Sunirree gahaa miti hin ijaaramne uummanni biyya jirus ijaaramuu qaba. Uummanni hin ijaaramne immoo eeguu gahuu hin danda'u. Ijaarsi kun egaa jaarmiyaanis jabaatee too ijaaruu qaba. Uummanni sitti siqee ijaaramuu qaba. Fedhii agarsiisuu qaba. Akkasitti hojjenne malee ani bilisa bahuu hin dandeenye jedhee namanu uummata biras rakkinni akka jiru dhuguma komiin inuma jira. Annirree komii san inuman qaba uummata. Dhaggeeffattoota keenya obbo Damee Booranaa faana haasaa jirra. Miseensa gurmuu qabsaa'otaa biranidha. Amma immoo ABO'dha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hedduu dhaammata. Akkuma kanaan duraa har'as injifannoo galmeessisuudhaaf nuti lubbuu keenya kennuuf qophiidha jedhu. Kana gochuuf immoo rasaasa nu barbaachisaa jedhu. Dhugumadha namadha. Qorsa, uffata, nyaatallee ni barbaadu. Waamicha waraana bilisummaa Oromoo akkamitti bira dhaabbatuu qabattu? Waraana bilisummaa Oromoo egaa deeggaruun dirqama. Manni amma ammaatitti muraasa isaa ta'u malee deeggaraatuma jira. Baasii baasuu sinuma agarra. Jaarmiyaanis kanarratti cimee torii warri hoogganaatis hojjechuun dirqama jedhee namana. Waraana kana deeggarraa torii hidhachiifnee ofirratti hirkannoodhaan bakka tokko hin geenyu malee namni dhufee torii waraana kana meeshaa nuu kennuuf hin jiru. Rasaasa kennuuf hin jiru. Rasaasa bituufii qabna. Nyaata nyaachisuu qabna. Waan hundumaa gumaachuu qabna jechuudha waraana kanaaf. Waraana kana akkasitti ofii keenya cimsinu malee namni nu cimsu hin jiru. Isa cimsinu malee immoo walabummaanis hin argamtu. Bilisummaa jennu kana sabjuudhuma ta'ee tafaa. Dhumarratti uummanni kunuu lafarraa badaa jira. Diinni akkanii guyyaa uummata mana irratti diinee lafarraa buqqisee ari'aa jira. Kan nu baasuu danda'u egaa waraanuma kana cimsuudha. Waraana kana irratti jabaannee hojjechuu danda'u nurra jira jedhee nama naani. Uummanni Oromoo kana garaa kutatee too'ii guyyaatti 3 nyaatoo ta'e takka dhiisee waraana kana cimsuudhaaf amma danda'e gurmaachuu danda'uutu irra jira. Ittirree hirmaachuu danda'uutu irra jira. Dargaggeeyyan ba'anii akkatti hirmaatan gochuun dirqama. Kanaanirree egaa bira dhaabbachuun irra jira jedhee yaadaati. Dhumarratti gahee keessan gurmuu qabsaa'otaa keessatti fi yaada xumuraallee kan dhaammattanoo qabattan carraa isinii kenna. Gaheen kiyyaanii
miseensa koree hojii raawwachiiftutti ture. Gurmuun qabsaa'otaa akka gurmuu qabsaa'otaatti hoogganni isaa hooggana walooti. Koreen hojii raawwachiiftuu nama 11 qabaa. Namoonni 11 sun bakka tokkotti wal ga'anii to'i. Murteessu malee hayyi duree yookiin dura ta'an murteessee to'ii waan hojjetamu hin jiru. Akka hooggansa walootti egaa hooggansa keessan ture koree hojii raawwachiiftuun ture jechuudha. Dhaamsi xumuraa egaa kanan ani dhaamuu barbaadu waan sanarran deebi'aa uummanni Oromoo bakka jirutti uummanni Oromoo keessattuu kan biyya alagaa jiru kan biyya alaa jiru biyya deemokiraasiin jiru keessa teenyee yoo gurmaa'uu dadhabne bilisummaa abjootuun nurra hin jiru dubbachuunis nurra hin jiru jechuudha. Wal gurmeessuun of gurmeessuun qabsoo kana bira dhaabbachuun hooggantoonni yoo dadhaban hooggantoota irratti dhiibbaa gochuun dirqama uummata Oromoo biyya alaa jiru kanaati jedhee namana. Kana biratti immoo beektonnii fi hayyoonni Oromoo amma qabsoo kanarraa qoollifatanii waan adda addaatu hojjenna jedhanii Oromoo fuulduratti as ba'an kun hojii gaariitti hin fakkaatu. Ani qabsoo kanatti kanii qorannaa adda addaa godhanii dadhabbina jiru kun irree akkatti furamu irratti hojjechuu qabu jedheen amana. Qabsoo kanarraa qoollifatanii bilisummaa abjootuun hin danda'amu. Kanaafuu itti makamaati hojjedhaa hin jedha. Uummanni biyya jirurree egaa dhiibbaa adda addaa jala jiraaturree tooftaa mootummaa faashistii jalatti ittiin qabsaa'uu hin danda'amu baafatee harka lafa jalaatiin wal gurmeessee walirratti lolaatii tokko yoo dhaabbatanii ilaaluu odoo hin ta'in karaa adda addaa walirratti lolaatii qabsoo isaatti fufuu qaba jedhee namanaa kanuman dhaamagaa uummata keenyaaf gabaabatti. Tole dhaggeeffattoota keenya obbo Damee Booranaa miseensa hojii raawwachiiftuu gurmuu qabsaa'otaa akka turan har'a immoo miseensa adda bilisummaa Oromoo wajjin gaafiif deebi'ee haala yeroo irratti keessattuu immoo tokkoomuu gurmuu qabsaa'otaa fi adda bilisummaa Oromoo irratti kan haasaa turre marii keenya kanumaan xumurreerra. Obbo Damee guddaa galatoomaa fayyaa ta'a nagaatti. Galatoomaa isinis carraa kana kennuu keessaniif. Lamiko gali bosona kesa, yeron kese hadi walarka isa. Yahaba o gali bosona kesa, lamiko gali bosona kesa, yeron kese hadi walarka isa. Abileko, bate garanko. Lamiko, nadide onenko. Bobaeto ingalu godati sabaki ya inga turakoti. Olankasa iya sagaleko ansiwama owadulamiko. Olankasa iya sagaleko ansiwama owadulamiko. Almatako sibira kalbinko. Degarako dandako sibira onenko. Anamjade akabili zomnu komna nutis walinkonu walwalalle mali badayana kota malo nutis tokotana walwalalle mali badayana kota malo nutis tokotana almatako nadide garanko yalamiko sibira jirunko chunkur famte guljam mayani no wanta dakalatumnani Malif tae wanti akkanatu kana baa'u korri jireenyaatu. Malif tae wanti akkanatu kana baa'u korri jireenyaatu. Malif tae wanti akkanatu kan lammiiko korri jireenyaatu. Abileeko wati garanko ya lammiiko digaraako nadide onneenko. Ambo kuka goota. Jali jalanko Jafa sena Lammi Oromoo Sitti boona Dirree daawwaa Biyya dhiiraa Gonni durii Achi jiraa Balee dhugaa Jafa daawwaa Waaqoo guutuu Goota naawwaa Warroo ubbaa Garmaamaa Abiishee garbaa
taatee fagarii gootan faarsaa meettaa roobii biyya baarii kabbee bosonaa diida laalii gindoo gubbaa ingarmaamaa ilma haagaa siinan boonaa gindoo gubbaa jirbii foonaa ilma haagaa siinan boonaa arsii roobee bokkaan gungumee gumaan baasaa kan goota dhumee arsii roobee bokkaan gungumee gumaan baasaa kan goota dhumee gumaan baasaa kan goota dhumee gumaan baasaa kan goota dhumee. Shekama, bulchaa ijoollee meettaa gamaa, gamanattis baay'ee barbaadama. Seenaan hojjetee darbee namatti tolaa wanti hundumaa, namatti tolaa wanti hundumaa. Kanaaf harkeetanii ana rabbisuu koo garaan didee, ana rabbisuu koo garaan didee. Ani seenaan dabarsaa, kana goota korraa fuudhees fidee, kana goota korraa fuudhees fidee. Amma gara kutaa lammaffaa imalaatti darbuu keenyadha. Kutaa kana keessatti kora Addawaawii kurnaffaa Maqaleetti taa'aa jiru irratti kan xiyyeeffatudha. Ammas nu waliin turaa. Miseensota of jalatti hammatee qabu kan adda bilisummaa uummata Tigraay, dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo, sochii dimokiraasummaa saba Amaaraa fi kan warra kibbaan alatti Addawaawiin namoota 1,000 fi michoota isaa dhaabbilee siyaasaa biyyoota alaa 11 bulchan irratti affeeree korasaa irra jira magaalaa Maqalee keessatti. Kora Addawaawii kurnaffaa kanarratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa fi dura ta'an Addawaawii obbo Haalemaariyaam Dassaaleny dhaabnii fi mootummaan isaanii guddinaaf misooma biyyattii keessatti fiduurra darbee biyyattiin nyaataan akka of dandeessullee godheeraa jedhanii gabaasa dhiyeessani kora sanarratti. Sabaa himaaleen biyyattis kanumadha gabaasaa jiru. ከምን ጊዜ በላይ በድርጅታችን በመንግስትና በህዝቡ የተደራጀ ንቅናቄ በአማካኝ ባለ ሁለት አሃዝ እድገት በማስመዝገብ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገትን ማስቀጠል ችለናል። በአገር ደረጃ በምግብ እህል ራሳችን የቻልነው በዚህ የቅብ ዘመን ባደረግነው ከፍተኛ ርብርብ ነው። Komishiniin dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii garuu Itoophiyaa keessa beelli jira jedhe baatii darbe keessa. Hagayya keessa qofaa uummanni Itoophiyaa miliyoona 4,500 ta'an balaaf saaxilamaniiru. Baatii sana keessatti hatattamaan gargaarsa yoo argachuu baatan miidhaan isaan irra gahaa jedhe. Baatuma sana keessa qofaa doolaariin Ameerikaa miliyoona 300 miliyoona 83 gargaarsaaf akka isa barbaachisu gaafate. Beellannii fi namoonni Itoophiyaa keessatti erga beela'uu eegalanii gannoonni lakkaa'ameera jedhama. Oromiyaa bahaa fi Affaar keessatti namoonni magaalatti galanii kadhataa jiruuti mama loonis du'aa jiraachuutu. Liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa Itoophiyaa keessa namoonni miliyoona 24 ta'an beelaaf saaxilamanii jiru jedha. Akka Haalemaariyaam Dassaaleny jedhan miti dhugaa lafarra jiru dhugaa Oromaa waaqessaa. Itoophiyaan yoomniyyuu taanaan yeroo itti fooyyofte hin qabdu. Uummanni aanaa keessa jiran irra caalaayyuu walitti bu'iinsa warra bishaa mootummaan achiisee itti bobbaasee irraatti jalqabe uummanni buqqa'ee sun iddoo bakka isaatti illee beelaa saaxilamee waggaa tokko dura kunaan jalqaban ammayyuu miti.
Kanaaf irra caalaayyuu Harargee keessaa fi Affaarii fi naannoo Oromoota naannoo sana jiranii jiru baay'ee hamaadha. Walumaa galatti miliyoona 24tu beelaa jira. Keessaa immoo 14 immoo har'aa boritti gargaarsi hin qaqqabu taanaan gaaga'umsa guddaadha akka odeeffannoo qabnu. Mootummaan kun hamma ammaatti illee amanuu hin dandeenye. Karaa miidiyaa adda addaa kan isaan haasa'anii rakkina biyyoolessaa fakkeessanii haasa'uu barbaadu. Garuu kun sirriinti. Rakkinni biyyoolessaa yoo ta'e hanammaachuu danda'e gargaarsa gochuu kan hin dandeenye yookiin immoo hiikaa barbaadu waan hin barbaanneef yookiin waan feeneef waan kun babal'achaa dhufeera. Diyaaspooraa jedhanii namoota affeeranii wanta godhamu jira. Mootummaan sun abbaa irree ta'uusaa kan agarsiisu horii baay'ee baasee namoota sana affeeree lafa gurguruuf yeroo jirutti uummanni hammi dhugumaa akka jiru gurra kennuuf hin dandeenye jechaadha. Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny gara boodaarra immoo garuu jijjiirama hundee qabeessa ta'e dhaabni keenya hin finnee jedhan. የአመራር ሁኔታችንን ከማሻሻል አልፎ ስር ነቀል ለውጥ የመጣበት ደረጃ አልደረስንም። የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ በተለይም በከተሞች የበላይነቱን እንደያዘ ይገኛል። Ta'us bakka bu'oonni naannolee shanii kora sanarratti argaman misoomnii fi nageenya waaraa naannoo isaanii keessa jiraachuu ragaadha baani. Isaan Sumaalee irratti bakka bu'anii walgahii sanarratti hirmaatan nageenyi naannoo keenya keessa jira jedhani ka'anii. ኢህአዴግን ሰላማዊና ልማታዊ መስመር በመከተልና በመታገዝም ህዝባችንን ከጎናችን በማሰለፍ በአሁኑ ወቅት በክልላችን በሁሉም አካባቢዎች አስተማማኝ ሰላም ተፈጥሯል። Oromiyaa keessatti garuu gannoota 25 darban guutuu hidhamaa, ajjeefamaa, lafa saamamaa, biyyaa bahaa fi barumsarraa ari'amaa turuutu gabaafamaa ba'e qaamota adda addaatiin. Kan baroota dheeraa otoo dhiifnee torbeema darbe kana keessa qofa magaalaa Naqamtee keessatti hidhaa, ajjeechaa fi madaa'uutu ture. Magaalaa sanarraati dhimma kana nama dubbatu qabna sararraati. Haloo dhaggeeffataa keenya guddaa galatoomii magaalaa Naqamtee irraati. Torbee darbe keessa magaalaa Naqamtee keessa hidhamuun, ajjeefamuu fi hiriira bahuun ture jedhan dhugaadha yoo dhugaa ta'e mee maaltu ture? Warra barattoota ganna baratanii. Maaliif hiriira ba'an eenyurratti? Hiriira kan ba'an dargaggoonni magaalaa keessatti haasif jaamtoo nama jedhamu federaalaan ajjeesanii achii gargaruma kanatti poolisoonni itti dabalanii haa ta'u jedhaniituma barsiisota ganna baratan kan daa'imman saafatan uumaati isaan gargaaraa jiranii fi reebanii achi isaan booda namoonni afur reebaman kun baay'ee miidhamanii isaanii hospitaala dhiisanii jiru. Halkan kana ta'atii sagalee hanga bariitti barattoonni gannaa ba'anii akkatti reebamuun tursiisa bummaati jedhanii amma bariisaa afuritti irra turanii mooraan yuunivarsiitii gaafatanii hin baane jennaan alatti akka hin baane jedhanii dhorkanii barattoota gannaa sana hedduu fidanii jiru. Ammallee kan isaan booda isaanii fuudhanii geessanii warra taasifni warra ajjeesanii fi badhaasota irratti dubbaa mootummaa ajjeesee akka hin deemne jedhanii sosobaa jiru walitti qabanii jira. Kana hin dubbattan ta'an akkasiin gootan ta'an isin gadhiin jedhanii sosobaa jiru hin jedhanii. Nama isaan waraanni federaalaa ajjeese kanatti ragaa bahaa jedhaa jiru warra hidhaniin. Eeyyee sosobanii mootummaa osoo hin ta'in isaan booda ajjeese jedhaa jiranii birkisaa jiru yoo dangaruu biqiltoota ajjeesanii fiinyaa jedhanii. Inni du'ee suni eenyudha? Maal godhee ajjeefame? Inni baarukee bakka hoteela sana keessatti reebisa jalqaban ture poolisoonni seenanii jechuudha. Eenyuun reebu? Uummata achi keessatti kan saniituma ol seenanii namoota ol kan reebanii bakka sanatti reebuu yeroo jalqaban nam tokko garmalee keessaa dhabu isaan. Isaan booda namni kun nama baay'ee hawaasaan dhaga'amudha. Maaliifuu akkasumas ibsanii maaloo jedhee isaanii naafisi. Asinti maali jechuun wayita kana garmalee rukutanii. Akkuma ta'an hawaasni magaalaa Naqamtee keessa konkolaataan jiruu fi nafti hanga kan bakkaatti obboleessisaa biyya alaa jiru illee amma roommaa kana rukutanii illee madaa'ee kan bakkaatti isaa illee akka jechuudha. Naqamteen maal fakkaata yeroo ammaa kana? Naqamteen humna isaaniitu fiskaa jira ba'uuf gala namaa eegaa jiru hawaasni magaalaa itti dhufuun jedhanii kareessa kana rukuufi fiskaa oolan. Waraanni kun waraana Oromiyaati moo federaaladha? Ta'anii federaala ta'anii humnoota darbatamaa isaan jiranidha. Barattoonni immoo waa'ee isaa dubbataniitu moo otuma mana kitaabaa bahanii callisanii qabamanii hidhaman jechuudha? Poolisoonni kun magaalaatti tajjisanii jiranii guyyaa wayii bareechisaa gaddu kun uummanni keessaa miidhasa baay'ee gaddee jira. Uummanni magaalaa hedduun namaa uummata qaba jiru namni kun galgala mammas poolisoonni haa ta'u jedhanii yuunivarsiitii keessatti namoota afur galmanii tattaafanii jala ta'ani.
Kanaan dura isa ummaatii jedhani magaalaa Naqamtee keessa kan gaafatti namni kun sabaan Oromoodhaan aan jedhani jaartii. Amma barattoonni qabamuu fi reebamuu fi inni du'uunsaa walitti hidhataa? Maarree kan haa ta'u jedhanii uummata reebaa jiru. Kana durallee yeroo hedduu fira deddeebiin nama reebu. Barattoonnis kana mormaniiru? Maarree kana mormanii isaanii baanii kutabummaa rabbii jedhanidha kan isaan kaasan. Amma namni madaa'eeru jira barattoota keessaa beekamu maqaan isaanii fa'a? Maqaa isaanii irratti hin dandeenye namoota afuridha. Anis nama qaamaan maqaa sadee kan jiru isaanii illee dhalootaan godina Baalee Mustafa nama jedhamudha. Yuunivarsiitiin illee maqaa namoota karaa ashaggeedha kan inni waajjira poolisii irraa bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi ammallee ta'e saampii beekumsa taate jedhee jedhan sanifireetti talaadhaaf barreessina nama kan arginu. Maal jedhe laata bulchiinsi godina Wallagga Bahaa fi kan yuunivarsiitii hoo? Isaan deebii malaatan hin qaban jaarsolii isaanii warra guddina jaarsummaatti baatanii barattoota hiriira baatanii maqaan magaalaan irratti hin dammaqsinaa. Eeffisa awwaalamee ni du'e? Tole dhaggeeffataa keenya Naqamteerraa guddaa galatoon fayyaa ta'e. Dhaggeeffattoota keenya hidhaa ajjechaa fi madaa'uu magaalaa Naqamtee kanarratti deebii argachuudhaaf gara poolisii magaalaa Naqamtee bulchiinsa godina Wallagga Bahaa fi bulchiinsa yuunivarsiitii Wallaggaatti bilbilee nama bilbila nuu kaasu argachuu dandeenya. Yoo kaasaniif guyyaa biraa qabannee deebina deebii isaanii waliin. Egaa kanarraaf jenne kanumaan xumurreerra warreen nu caqasaa turtaniif horaa bulaa jedhee nagaa kan isinitti dhaamu an Dasuu Dulaati.